Ani namoota osoo dandeettii qaban waa hojjechuu dandeenye baay'een beeka. Egaa shama jechuun daganii hundi keessaniyyuu kan keessaaf ala jirtan hundi keessan akkam nagaa jiru kan sa'aatii kanaaf yeroo kana geessanii har'a akkuma jalqabaa namni dandeettii qabaateef hojii baay'ee akka hin hojjenne jalqabeen jira jechuudha. Innis asirratti dabalee wanta muraasa kanan kaasuu barbaadu seera wal harkisuu yookiin law of attraction yookiin kan qophii jedhu keessatti dhalli namaa kamiyyuu hojii hojjechuudhaaf wantoota inni hojjechuu qabuu fi wantoota inni dursuu qabu eessa akka jiruu fi eessatti akka inni dhaabbachuu qabu akkasuma mataa ofiitti amantii qabaachuun qophii akka inni eegaluu fi qophiiwwan keessatti wantoota argannuu fi namni tokko jireenya isaa keessatti milkaa'ina hojii isaa gonfachuudhaaf wantoota isa barbaachisan muraasa isaa waliin ilaalla hanga xumuraatti na hordofaa. Qophii tokkoffaan qophii yeroo ta'u namni tokko dandeettii barbaade qabaateyyuu dursa wanta inni hojjechuu qabu qophaa'u. Qophii gaafa jennu sammuudhaan bilchaachuu fi sammuudhaan wantoota wal madaalchisanii seerota wal harkisanii deeman beekuu qabaata. Erga qophii isaa xumuratee kaayyoo qophii sanatti qopheeffate yookiin maaliif akka hojjetu kaayyoo qabaachuu. Erga kaayyoo sana galmasaa fi jalqaba isaa beekee qajeelfamoota qophii fi kaayyoon keenya barbaadan raawwachuu nu barbaachisaa jechuudha. Qajeelfamoota hojii ittiin hojjennu yookiin sochii ittiin jalqabnu tokko qajeelfamoota beekuu dirqama jechuudha. Inni sadaffaan karoora baafachuudha. Jalqaba qophii kaayyoo qajeelfamaa inni arfaffaan karoora baafachuudha. Karoora baafachuun gosoota adda addaa qabaachuu danda'a. Karoora yeroo dheeraa fi karoora yeroo gabaabaa kanneen jedhamanii jechuudha. Karoora yeroo gabaabaa fi yeroo dheeraa jennee adda baasnee kamtu dursuu qaba kamtu immoo dursuu akka hin qabne adda baafanii beekuu. Inni kan biraan shaakaladha. Karoora baafanne sana kan yeroo dheeraa fi kan yeroo gabaabaa isa baafanne sana shaakala guyyaadhaan nuti taasisaa deemnuu fi guyyaarraa gara guyyaatti wantoota nuti fooyyessaa deemu murtaa'a jechuudha. Inni kan biraan kutannoo. Erga qophii taasisnee kaayyoo qabaannee qajeelfamoota beeknee karoora baafannee shaakala ergatti dabarree shaakala guyyaa guyyaadhaan nuti wanta barbaanne ga'uuf hojjechaa oolu sun kutannoo nu gaafata. Innis kan inni kutannoo nu gaafatuuf sababoota kufaatiiwwan xixiqqoo yookiin obstaakiliiwwan hedduun fuuldura keenya ta'anii argamaniif jechuudha. Obstaakiliin sun qarshii dhabuu ta'uu danda'a, sa'aatii dhabuu danda'a, hamilee dhabuu danda'a, wantoota yeroo sanatti nu barbaachisan dhabuu dandeenya jechuudha. Kanaaf kutannoodhaan wantoota nu bira jiran fi waan baanee jirru yookiin kanti jalqabne sana haga xumuraatti kutannoodhaan hojjenneena wanti nuti hin milkoofneef hin jiru jechuudha. Inni dhumaa obsa. Erga kutannoodhaan deemnee booddee obsa guddaa nu gaafata jechuudha. Innis akkuma warqiin gubattee ibidda keessatti yeroo adda addaa ibiddatti deebitee dhumarra bareedee harka namaarratti qubeelaa taatee hundi biratti hawwatamtutti obsi ishee guddaa fi ishee ga'ee xumuraati jechuudha. Obsa qabaannee jennaan waa hundumaayyuu ga'uu dandeenya jechuudha. Yoo san arguu YouTube, subscribe, like, share godhaan nu deeggara. Asumaan qeeqa xiqqoo kanan itti dabaluu barbaadu baay'een warreen oomifaa dhageenyus ta'e kan hin dhageenye YouTube warreen banannes warreen hin bannes baay'een keenya walii keenya yookiin immoo kan garee dhuunfaa keenya qofiti deeggarree yookiin subscribe, like, share godhaan jennee walitti hawwajaa oolla. Kanneen deeggartoota hin qabneen garuu akka hin fayyadnetti yookiin immoo akka nama bu'aa hin buusne tokkotti akka ilaaltanii like, share, subscribe gochuu hin daganne hundumtuu wal qabatee yoo deeme bareeda mukti tokko qofaan boba'u waaniif jechuudha. Galatooma deebana.